Hey guys, jirtuu hordoftoota fi daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nageenyi keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha har'as akkuma baratame waa'ee Sumayyaatii fi Roozaa qabannee dhufneerra. Sumayyaan maal goote Roozaa dhugaadhaa wantichi suni kan jedhudha kan ilaalu. እንደዚህ ከዙሪያዬ ሁላ ሴት የሚያንጃብበው ሁሉ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ለመታየት ሊሆን ይችላል፣ እውቅና ለማግኘት ሊሆን ይችላል እንጂ ፈልገው አይደለም። ከሌላ ወረጃ ተከታይ ምናምን ትለው ሲፈጠር ምንክ ይፈልጋልና ምንም ይፈልግ ነገር ምንም ይወደድ ነገር ሳልቅ አስበል የዚህን ያክል እንትን ምትለው እንደ እንከባበር ብዬ እንጂ እኮ መሰዳደብ አቅቶኝ የዚህን ያክል ቀጥ ያለ መንገድም እንኳን ባልራመድ ግን ለዚህን ያክል ደግሞ ሽርክ የሆነ ቦታ አላህን የሚያሻርክ ቦታ አላህ ምግሬን ማያደርሰው አላህ የሚጠብቀኝ ከደዚህ አይነት ነገር ማለት ነው። ሁለተኛ ግልጽ ለማድረግ ያክል ብሩ ትልቅ ቦታ አለው ብዬ ምናልባት ስለተናገርኩኝ ይሄንን ብር እኛ አራትነን ምናምን ሆነን ብር ቤት እዛ የመን ይያለ ማለት ነው ሄደን አንዳችን ለአንዳችን ያንዳችን ስም ገዝተን የተሰጣጠነው ስጦታ ነው። እሷም ነበርሽ በቦታው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ በመጀመሪያ ፊደል ማለት ነው በኤስ እኔ አንዷን ገዛለው አንዷ ለኔ ገዛች ማለት ነው። እና ያንዳችን ለአንዳችን ተሰጣጠን እኔ ደግሞ ያ የተሰጠኝ ስጦታ ማለት የጓደኛ ስጦታ ማለት በጣም እንትን ነው አይደለ? አብረን አንድ ስለሆነ ራሱን ነው ወስጄ ሰጣዋት ለመግዛትም ጊዜን ስለሌለኝ ማለት ነው። ስለምታቀው ነው እሷም ደስ ብሏታል በቦታው ይብሪያ ነው ወይ ምናምን ብላ አውርታ ነበር። ከዛ ውጪ ግን ሌላ ነገር ብሩን አውጥተጣለው አውዝ ቢላም ሸይጣን ረጅም እኔ ራሱ ይሄን አላሰብኩትም። እንደዚህ አይነት ነገር በጭራሽ ነው ያላሰብኩት። አልመጣልኝም። ቢመጣልኝ ኑሮ አልወስደውም ነበር። ደሞም እንዴት ይመጣልኛል? እንዴት አስባለሁ? የፈለገው ነገር አውዝ ቢላም ሸይጣን ረጅም ቢስሚላህ ማለት እንደዚህ ከዙሪያዬ ሁላ ሴት የሚያንጃብበው ሁሉ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ለመታየት ሊሆን ይችላል፣ እውቅና ለማግኘት ሊሆን ይችላል እንጂ ፈልገው አይደለም። ከሌላ ወረጃ ተከታይ ምናምን ትለው ሲፈጠር ምንክ ይፈልጋልና ምንም ይፈልግ ነገር ምንም ይወደድ ነገር ሳልቅ አስበል የዚህን ያክል እንትን ምትለው እንደ እንከባበር ብዬ እንጂ እኮ መሰዳደብ አቅቶኝ አይደለም። ግን እኛም ስላንተ የፈለካትን ሴት ማግባት ትችላለህ፣ እንደፈለክ መሆን ትችላለህ። እዛም ሄድኩት ቪዲዮ ለመስራት ነው ሄድኩኝ። አንተ ልክ እንደሰራው ማስታወቂያ ነው ወይስ የሆነስ ነው የሚለውን ሂጃ ስላልክ አንተ ምን እዛ እኔን ስትከተለኝ እኮ እዚህን ያክል እኔ እንደዚህ የሆነ ነገር ሊያረገኝ ነው እኔ እንኳን ሴቱኝ የሆነ ነገር ሊያረገኝ ነው ብዬ እዚህ ወጥቼ ምንም ስላንተ መጥፎ ነገር አላወራው። አንተ ግን ገና አሁን ሁለቴ ገና በመሄዴ በጣም ብዙ ነገር አወራ። እንዳንተ አመት ሙሉ በከታተለክማ ሰው ገላ ቀብራለች ብለህ ነው እንትን የምትለኝ ሲፈጠር ማለት ነው። ሲፈጠር እኔ ከዚህ በኋላ አንተም ራስህ ተወኝ፣ እኔም ስምክን አላነሳም። በእንደዚህ አይነት የተጨመላለቀ ነገር ውስጥ ደግሞ አታስገባኝ። እዛው እንደፍጠርጥራችሁ ሮዛን አይደለም ሮዛዎቹን ሰብስብና አግባቸው፣ አይመለከተኝም። ገብቷል? ታዲያ hordoftoota keenya akkuma dhageessanii wanti Sumayyaan jette akkuma dhageessanii Sumayyaan yeroo tokko mootiyyuu akka nama rabbiin qabullee taati, nama sodaa rabbii qabu, bir'aa rabbii qabu, yookiin mootiyyuu mana akkanaatu rabbi nan geessin, bakka akkanaatu rabbi nan fidin, bakka shirkii, bakka akkanaa deebi'ee mangadii qaxxi jedheetiniin jedhee leeyoo deemullee baadhe bakka akkanaa bakka badaa akkanaa kana bafisum dhaquu hin danda'u. Ani intala dhaqxullee miti. Kan ammootiyyuu Sa'id bareechee na beeka bakka akkasii akka ani hin deemne jetti. Dhugaa ta'uuf ta'uu dhabuu isaa nuti waan beeknu tokkollee hin qabnu jechaadha. Isheen akkasitti kun waa akka taarti jechuudha. Osoo isheen akkas gochuu baatteeti Roozaan maalii fi Sa'idiin bofa wayiitu nu jala deemaa jira, bofa kana dhagaan dhoofna saada, mukaan dhoofna, dhagaan wayiin jiru, mukni wayiin jiru jetteetiin akka nama maraatee dhagaa fi muka barbaaddachaa turtere. Osoo isheen akkas gochuu baatteeti dubbii ishii soba. Dubbiin Sumayyaa amantii tokkollee hin qabu jechaadha. Maalitti nuti yeroo sanatti yeroo Yamanii turretti nam afur turre arfan san keessa nu hundiniyyuu waliif binnee tokkoof bitee akkasitti waliif bitaa turre. Yeroo sanatti Roozaan hin jirti. እና waan yeroo sanaa waan ta'eef mastaawashaa guddaadha jedheeti bakka guddaa qaba jedheetini waa yaadee fi malee waa biraatii miti. Waan isin yaaddan kan anta sumaayyuu iyyaadu jetti
baay'ee viidiyoo qoraarraxee mummureeti kan isin biraan gaha waan xiqqoo isin biraan gaha malee waan isin haasofte waan baay'eedha jechaadha. Ani na amana si ayyuu abbaa ijoollee kootii waan ta'eef waan maaloo ta'e waan akkas ta'eef abbaa ijoollee keetii ta'uu baadhu nuti waan nu galchu tokko illee hin jiru jechaadha. Abbaa ijoollee keetii ta'uu fi ta'uu dhabuu miti amma kan nu haasa'arru. Gocha ati dalagdee roozaa irratti dalagdee suni akkam jechaa jirra malee maaliif dalagde siin jechaa jiru akka nama nutsuu waanuma takka illee hin balleessine ati namni daqiiqaaf sakandii keessatti akka nama seexaana qabu maaksii bitii deebii jedheetiin sobee jalaa miliqee luxubateetiin lixee immootu deebi'eetiin isa amanna maaliif isa amanna? Karri isii ittiin amanan tokko illee hin jiru jechuudha. Asiin osoo argan asii osoo iyyaan eessa kadhaqxu eessa kaseentu boolla seente boollaan tuutaa seentee nuti waan beeknu tokko iyyuu hin qabu. A'uuzu billaahi mina sheexaan rajiim jetti torba deebitee. A'uuzu billaahi mina sheexaan rajiim ka jedhaniin kan akka isiiti ka tooybatan sheexaanni guddichi jechaadha malee wanni isiin tooybataa jirtu hin jiru. Akka waan Sumayyaanis roozaanis ofii ishiiti akkasin ta'ini gocha kana akkana kataate iyyuu sa'ittu ishitti hime sa'ittu iyyuu akkana ta'i jedheeni waan sa'id jedheen irra dhaabattee deemti. Roozaan wata akka iyyuu hin beektu miskiina yawwaadha akkasii akkana achiin bu'ee asiin bahee jetteetiin naboo shakanutti gadi gochaa jirti kun akkuma dhageessan kana jechuudha. Roozaan miskiinummaa miskiina haa taatu malee dhukkubdee turte roozaan jechuudha. Kanaafi gochaan dalagee miti ani roozaa irraa miti nama kan biraa irratti gocha akkasii hin dalagu. Takkuma rabbii kee qabadhee bakka shirki akkanaa bakka badaa akkanaa bakka qoshaashaa akkanaa kana bakka nama daalle kana ijjachuun natti hin tolu. Miti ana Sumayyaaf osoo hin taane namuma kan biraatiif iyyuu bakkeen akkasii hin barbaachisu. Ana namoonni bakka badduu qoshaashaa akkanaatiin na yaaddan Sumayyaan gocha akkanaa gocha suukaneessaa jibbisiisa matatii akkanaa tolcha akkanaa roozaa irratti hojjechiiste yookiin sa'idiif roozaa wal warraachiste warroonni jettan ani isiniin dhiisna jetteerti jechaadha. Amma jarna kanuma jennuyyuu wallaallee dhugaadhaa maatii keenya wanni kun amma dhugumaan isii waan akkasiin dalagsiisini maal gootiitiniin haarawa maaf hin bitiniif isiniin jedhee tureera kana durallee jechuudha. Haarawa bituudhaaf gizee waan dhabeef akkam taatee gizee dhabdi suuqii dhabama haarofni suuqiin hundi habilii mormaatiin kan guutame jechaadha. Gizee waan dhabeef addis lama gizaat gizee silaaxaa'uኝ ነው si haa ajjeesanii maal addisiin bituun ka gizee dhabdeef du'i ati si haa ajjeesanii guyyaa malee jechuudha. Boolliti si haa nyaattu kijibduu namni bar kijiba gaafa kijibeetiin hin jedhe kijibuma xiqqoo dhuga dhiyaatu yoo soo kijibanii waan tokko kana kijiba hammam takka hamma dachii fi samii fagaatu kana kijibuun hin ulfaatu hin kabbadu isimatti iyyuu hin ulfaatu. Haarawa bituudhaaf gizee dhabeeti addis lama gizaat gizee haxichee na'u maal taatee gizee dhabde biizii taate jabduun teennatuun biizii halkanii guyyaa hojii biyya bulchuu ka hojjettu kun jechaadha. Dubartoonni sa'iditti dhiyaatan hundiniyyuu uqinnaa barbaaduuf beekamtii barbaaduuf karaa sooshaal miidiyaatiin karaa maalootiin uqinnaa barbaaduun malee isa fayyaduufi miti akkas ta'uufi miti achiin bu'ee asiin bahee godda bahee qulqullatii maaloo ta'e ka jetteetiin walitti xaraaqamte waan jiraaf hin jirre walitti bukeessiteetiin hin jettu isiin yoo uqinnaa argachuuf beekamtii argachuuf jettu kun ishiin tun akka waan addunyaa bulchituu taateerti bar. Akkuma waan addunyaa bulchituuf seeti bar Sumayyaan eenyuyyuu kan hin tamaarin illee ka tamaarillee yuutuubii gubbabba'ee odeessu eenyullee odeessa kan gola tokko hin baratin illee ni odeessa rakkoon qabu oduu haasa'uun eenyumtiyyuu naasa garuu ishiin akka waan guddaa addunyaa tana bulchituu keessa jirtu wayii beekamtii argachuuf uqinnaa argachuuf achiin bu'uuf asiin ba'uuf jetti beeqa. Maali kun wanni baalageen isin kassasa warroonni dharaan maqaa koo balleessitan warri dharaan maqaa kiyya balleessitan rooza akkas goote jettanii roozaalleen maqaa koo dharaan ka balleessite sa'idiin mataa isaatu isa kassasa minaamin ka jedhu dirasitti tura viidiyoo irraa mure malee jechuudha. Akkam gootee kassaste haalli isiin ittiin kassastu akkam inumaayyuu kan kassafamuu qabu isiidha. Biyya namaa keessa ka deemtu baalage Gondariif Goojjamee dhuftee biyya keenya keessa kashallaltee jiraattee zanaattee jiraat kan kassasamuu qabu si'iyyuu bakka
kijibduu qoshaashaa. Innaa hadha akkana jettee isiniin jenna saree warra Gondarii nafxanyitti waan akkasii haasofti akka nama rabbooma qabuullee akka nama rabbiin sodaatullee fakkeessite haasofti. Kanaafiyyuu kanarraaf qabadhee dhufee kanuma fakkaata bakka hirtanii nageenyi keessan isiniif haa baay'eetu baay'ee isin jaalladha.